Hayya shamar kafuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya kan koo isin haadha qabu jecha egaa har'as yaada tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera keessattuu yaadni har'aa kun yeroodhaan kan wal qabateedha keessattuu gocha ijoollee Oromoodhaa kan shamarranii biyya Arabaa keessatti argamatan irratti raawwatamaa jiruun kan wal qabateedha egaa akkuma beekamu ijoolleen biyya Arabaa kana keessa yookaan hojjechaa jirtan mana maadaabii keessa hojjechaa jirtan yeroo baay'ee wantoonni adda addaa yeroo irra gahu ni argina kana jechuun maalidha dhiyoo kan argitan yoo ta'e viidiyoon tokko gallakkifamee jira jechaadha miidiyaa hawaasa hunda irratti egaa sooshaal miidiyaa hunda irratti kan ol qabate mucaan Oromoodhaa tokko biyya Arabaa keessa kan hojjettu viidiyoon ishee kan nama jibbisiisu kan baay'ee nama qaaneffachiisu gallakkifamee jira jechaadha kanaaf gorsa obboleewwan kan shamarraniitiif qabuun qabadhee dhufe jechaadha keessattuu yeroo ammaa kana keessa akkuma beekamu dhaggeeffattoota kan koo shamarran keenya kan biyya Oromaa keessatti argamtan yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun irra deddeebiidhaan gadhiifamuu irratti argama kunis sababa adda addaatiin ta'uu ni danda'a haa ta'uutii garuu wanni tokko beekuu wanni qabdan nuti maaliidha kan jedhu osoo beekne jalqaba maaliidhaaf deemne kaayyoo maaliitiif deemne maaliidhaaf kan biyya keenya baanee biyya Oromaa keessatti mana namaa keessa hojjechuun ni guddanna galma geenna of jijjiirra warra keenya ni jijjiirra maatii keenya ni jijjiirrettaniiti kan biyya baatanii haa ta'uutii garuu wantoonni adda addaa yeroo adda addaa isin irratti raawwachaa jira beekuunis ta'uu danda'a usuma beektanis ta'uu danda'a kana tokko tokkoon isinitti agarsiisuudhaaf nan yaala waan kanarraa ni barattu jedhee tayyaada hundi keessanuu sababni isaas namni wanti kun hin ilaallanne hin jiru maaliifi Oromummaan keenya quuqamni waan nuti dhagameef mucayyoo san yeroo argine nuti yeroo sooshaal miidiyaa irratti akkasitti adeemamu maqaa Oromootiin maqaa Oromoo balleessuudhaaf warroonni tattaafatan warroonni galgala ganama hojjetan akkamitti hafarsaa akka turan sirriitti agarree jira nu keessa soorri jira warra Oromootanis akkamitti hafarsaa akka turan wanna kana immediately mucaa kana deeggaruudhaaf miti wanti beekamuudha wanti kun sirriitti balaaleffatamuu qaba wanta kana ijoolleen hojjetan of eeggannoo cimaa gochuun murteessaadha jedhee yaada akka kiyyatti egaa waan kana irratti xiqqoo ni haasaa jedheetan dhufee dhaggeeffattoota kan koo warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun hin dagatinaadha akkanumallee mallattoo notification godhan odirra godhaadha hiriyoota keessanillee share godhaadha keessattuu wanta kana namoonni baay'een irraa fayyadama waan ta'eef namoota baay'eedhaaf share gochuun dagatinaadha Oromoodha dhaamsa kan koodha dhaamsa obboleessa keessanii tokko waan ta'eef nama maraaf share gochuudha dogongora yeroo ammaa kana ijoolleen biyyoota Arabaa keessa hojjechaa jiran tokko tokkoon kan isinitti himuta kanaafiyyuu dhaamsa kana Oromoota hunda bira akka ga'uuf share gochuun dagatinaadha amma gara yaada ittiin dhufeetti isin yaadeebu egaa akkuma beekamu duratti isiniif ibsuudhaaf yaaletti mucaan kun yeroo dhiyoo keessatti guyyaa torbee tokko torbee lama namoonni baay'een irratti viidiyoo hojjetanii jiranii angaruu wanti kanaan akka kaase kanaan duras wanti akkanaa kana waan argeef yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan wanti akkanaa kun hojjetamaa jira jechaadha yeroo obboleettiin teenna mucaan tokko kanaan dura Facebook irra baatee yeroo isheen boottu yeroo isheen maal jettu wanni akkasii itti gadhiifamee wanni akkasii irratti raawwatamee dhiifame yeroo isheen gaafachaa turte hundi keessanuu ni beektan sooshaal miidiyaa hunda irratti kan darbaa ture ammas kan isaa wal fakkaatu ammas hojjetamee jira kun safuu Oromoodhaa cabsa Oromoon safuu qaba dubartiin Oromoodhaa safuu qabdi durukko abbaan keenya hawwanni keenya bakka jira dhalanne hunda irratti safuu biyyaa qabna safuu sammaaf balleessinaadha kaayyoon ittiin deemtan kabara kaayyoon hojjetamaa jiru kan biraati kana jechuun ijoolleen qaamaan sirriitti beekamtummaadhaan hojii gaarii hojjechuudhaan warra keessanis ofis jijjiiraa jirtan isiniif kabaja guddaa qabna garuu warroota waan akkanaa irratti hirmaatuudhaan keessattuu biyyoota Arabaa keessatti gochi hojjetamaa jiru baay'ee nama dhiba shaqaalaa jedhamee ijoolleen Oromoodhaa bakka akkamii akka oolan eessa akka oolan ni beekna wal sobuun wal dhoksuun sirrii miti walitti manii walirraa barachuun isa gaariidha kanaafiyyuu eessa akka oolan ni beekan biyya Arabaa keessa kan hojjetan ijoollee muraasaadha mana keessa taa'anii kan hojjetan warroonni ala bayaanii hojjetan akkamitti hojjetan maaltu qunnamaa jira wanni jedhu beekamuu qaba mucaan tokko shaqaalaadhaaf ni baati yoo ta'e yoo baatu nama biyya biraa wajjin kan baatu ifaan ifatti walitti muun beekamaadha namni sun immoo maaliidhaan akkamitti maal hojjeta yeroo ammaa kun teeknooloojiidha isaan viidiyoo adda addaa irratti hojjechuudhaan ummata addunyaa irratti gadhiisuudhaan miiliyoona irraa argatu keessattuu ijoolleen Oromoodhaa kan magaalii faana deemtan baay'een jirtan baay'een garuu wanti isin irratti hojjetamaa jiru waan hin taanedha isaan miiliyoonaan gurguratu viidiyoo keessan san akkamitti akka sakuriidhaan akkamitti akka viidiyoo san waraaban ni beeku itti qophaa'aniiti kan isin waaman kanaaf of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha lammaffaa immoo manuma keessa hojjetan san keessallee kaameraadha bakki martinuu kanaafiyyuu yeroo hojjetan mana san keessa kaameraan eessa jira eessa hin jiru waan jedhullee beekuun murteessaadha wanta kana waan akkana hojjechuun garuu baay'ee hin danda'amu safuu Oromoo hin balleessinaadha Oromoon
aadaa qaba, sirna qaba, waan hundayyuu. Namni kaayyoo kana yeroo baay'ee wanni qaama keessan, wanni nyaatan qaama keessanii mijaa'ee fedhiin keessan wanni adda addaa kaka'uu danda'a ni beekna. Haa ta'u garuu waan sanii mo'atamuun sirrii miti. Kaayyoodhaa fi kan mo'atamuu qabdu malee waan hin taaneef mo'atamuun sirrii miti. Inni lammaffaadha ijoolleen keenya kan dogongoraa jiran moobaayiluma ofii keessatti mucaan tokko waan seenaadha isiniif akka isin qarqaara jedhee waa yaaddeef miidiyaa kanarra qabadhee kan dhufe qarshiidhaaf jecha mucaa sana akka jaalalaatti dhiyaatee qarshii harkaa fudhachuudhaaf jedha qarshii hammana erge yookaan viidiyoo kana siif baasa jedheen. Viidiyoo isheen karaa yeroo jaalala wajjin hojjetan, yeroo jaalala wal jaalatan, yeroo sirriitti wal kabajan, yeroo waliin siif du'e siif akkas ta'e waliin jedhan hojjetan qarshiidhaaf itti dhiyaatee qaama saalaa ishee erga waraabee booda wanna kana dubbachuun baay'ee namatti ulfaata. Erga waraabee geessee booda viidiyoo san qabatee viidiyoo saniin qarshii hammana yoo naan ergin social media irra gadhiisa dhee sodaachisa kan ture nan beeka. Akkamittan akkana ta'a maaf gootan? Fedhii yoo qabaatan gara biyya keetti galtee maaf mucaa tokkotti heerumteetti miti aadaa kan kee safuu kan kee qabattee maatiin kan kee kan nama saniin ammam ta'a mee maal ta'a maatiin sun akkamii jiraata? Hawaasa isaa keessatti mataa gaqqabatee jiraata bara. Intalli takka waan hin taane hojjette taana hawaasni sun mataa gaqqabateeti kan jiraatu. Hawaasnummaa naannoo sanii maatii ishee dhiisiti. Nuti hawaasni yeroo ijoolleen Oromoo akkana ta'anii baay'ee nutti dhagama. Baay'ee nutti dhagama. Maaliif nus saba kana keessaa baane saba keenyaadha. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuudha. Keessattuu moobaayilii isinitti fayyadamtanis mataan isaatiiyyuu eenyumtiyyuu mataan isaatiiyyuu marrajaa tokko yookaan iccitiidha wayitanii wanni isin moobaayila keessan keessatti waraabdanii keessan iccitii miti. So namni kamiyyuu bilbila keessan xalafuu ni danda'a. Hakkochuu ni danda'a, to'achuu ni danda'a karaa adda addaatiin. Isinit dhiyaatee ta'uu danda'a, hiriyaa keessan ta'uu danda'a, nama beektan ta'uu danda'a, ofii keessaniyyuu osoo waan hin taane naqtanii yeroo ammaa liinkii adda addaatu ergama. Social media kanarratti akkuma waan gaarii qabu waan badaas qaba. Yoo sirnaan itti fayyadamtan yoo itti fayyadamuu baattan immoo wanta baay'eetu isinirra gaha. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee liinkii adda addaa isiniif ergama. Liinkii san kan maaliiti jettanii adda baatu dursa barbaachisaadha. Sababni isaas bilbila keessan san kan to'atuu fi iccitee bilbila keessan keessatti argamu achi keessaa baasee kan fudhatu baay'eetu jira. Iccitiin sun garuu qarshiidhaan gurgurama. Wantoonni akkanaa mucayyoo sanii qarshiidhaan gurgurama. Faranjoonni ishee waan akkanaa kan argatteen gadhiisuudhaaf qarshiidhaan. Keenyas kan qarshii irraa argachuudhaaf akkasii deemu kun hin qaanneeffatu xiqqooma isheellee. Saba kana keessaa baatee akkamitti hin qaanneeffanne? Of eeggannoo cimaa gochuun baay'ee tokko isin barbaachisa. Bakki marti kaameraadha ijoolleen biyya rawaa hojjetan. Bakki marti mana fincaanii yoo deemtan kaameraadha. Mana nyaataa yoo deemtan kaameraadha. Bakki marti kaameraadha. Even ala irra jira. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Safuu uummata kanaas hin balleessinaadha. Safuu keessanis hin balleessinaadha. Kaayyoo keessaniif kaayyoo baataniif galmaan gahadhaadha. Wanta kanaa keessa seenuu hin qabdan. Of sirreessuu qabdan. Yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan wanni akkanaa kan hojjetamaa jiru ijoollee Oromoo keessatti. Shamarran Oromoo kan aadaadhaan abbaan isaanii, akaakileen isaanii, abbaabileen isaanii guddisan safuu kaleessa abbaa keenya, hawwata keenya, abaabilee keenya, akaakilee keenya irratti hin beekne har'a argaa jirra social media irratti. Kaleessa abboonni kan hawwanni kan keenya bara kaleessa safuudhaanii kan jiraachaa turan. Safuu sanadha immoo mucaan haadha dubartoota keenya kanneen kabaja qaban kan irraa baane maaf barreessina? Maaf waan hin taane irratti hojjenna? Kana quuqamuun barbaachisaadha. Uummata bal'aa sirna gadaatiin bulu aadaa qabu, tumata qabu. Kana xiqqeessuun immoo xiqqeenya gadiiti. Hojiidhaaf deemuun, guddachuuf deemuun waan biraa. Wanta kana hojjetanii saba kana balleessuuf, maqaa isaa balleessuun, dubartii saba kana keessaa baatu balleessuu maqaan akkanumallee saba bal'aa kana xiqqeessuun waan biraa. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu bilbila keessa waan itti fayyadamtan maaliif itti fayyadama bilbila kan koo? Wantoota adda addaa hojjedhaan nu bira koottaa seenaatii YouTube irratti hojjedhaadha. Qarshii ittiin argadhaadha. Kana maali jinjanaa keessan nama sirnaan beektan, nama naannoo keessanii, nama isin amantan, nama itti amantan wajjin haasa'aadha. Yoo haasoftan dammoo haasawni sunillee gadabii qabaachuu danda'a qaba. Hammam haasa'uu qabaadha. Kana ala yoo ta'een yeroon ammaa kun yeroo qarshiiti. Rabbi sodaachuu isee namni yeroo itti seexanan hogganamaa jiru keessa jirra.
yeroo kana keessatti akkamitti of eeggannoo dhabuudhaan wanta adda addaa raawwatan ijoollee baay'ee nan beekna. Bakka tokko teessanii hojiidhaaf jecha biyyaa baatanii safuu dhabdanii safuu malee warri jiraatan jirtan. Akkanuma immoo ijoolleen wantoota adda addaa hojjechuudhaan of jijjiiruudhaan waan adda addaa hojjechuudhaan tattaaffii cimaa gootanii fi of eeggannoo gootan saba keessan boonsaa jirtan hunda keessanii miti. Tokko jiran alerjii warri ta'an warri qaamni isaanii akka waan alerjii qabu irraa ganteen. Kanaaf of eeggannoo godhaadha. Ijoolleen baay'ee nama gammachiiftan jirtan. Ani amma fakkeenyaaf YouTube irratti waan adda addaa hojjechuu irratti jira. Narraa ijoolleen barachaa jiran baay'een isaanii barumsa YouTube barbaadde karaa ittiin qarshii itti argattu karaa online irra qarshii ittiin argattu kootu baradhu. Namoonni adda addaa ijoolleen beekamoo ta'an ijoolleen gugurdoon hojjetanii jiran baradhurraa waan gaarii hojjedhu. Hamma sa'aatii 24 bilbila kan kee irra teetee waan hin taane waraabaa ooltu. Waraabdee gadhiisaa ooltu. Hojjedhu kana. Kan hojjetteedha kan si baasu. Malee qaama kee waraabdee kan nama biraa waraabdee qaamni kee saalaa kan kee demmoo qilleensa irra oolee social media irratti tapha wanti ta'uuf wanni maatii kan kee haadha kan kee abbaa kan kee saba kan kee wanni xiqqeessutu maali? Kanarratti of eeggannoo gochuun baay'ee murteessaadha jedhee waa yaadee fi viidiyoo kana qabadhee kan dhiyaate. Garuu wanni akkanatti isin taa'ee irraa itti fayyadamtan jedhee waa yaadee fi waan hundaafiyyuu of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Wantoota akkanatti ijoollee saba keenya xiqqeessan saba keenya hojii xiqqeessuudhaaf jirtan biyya arabaa keessa warri baangaalii jalaan baane warri ummatoota safuun qabne jalaan baane jirtan akkana bobaa jalaa jira warri baane jirtan ni saaxila tokkoon isaaniiti dhaabbadhaadha. Isin gorsaa rakkoo bulmaatti ni beekna sirriitti safuu qabaadhaadha. Waan baay'ee argina social media kanarratti waan baay'ee argaa jirra. Wanti kun dammoo safuudha isin qarqara maatii keessanii miidhina ofii keessanii badaadha hin baddanii. Safuu garuu qabaadhaadha. Hawwata keessan safuu haadha safuu qabdu irraa baatan haadha Oromoo gudditti irraa baatan. Isheen xiqqeessinaadha. Isheen yeroo intalli biyya arabaa deemtee akkana taa'amti jedhamee yoo itti himamu maaltu itti dhagama? Abbaa ishee maaltu itti dhagama? Saba ishee san maaltu itti dhagama? Kana beekuun murteessaadha jechuudhaa fi horaa bulaadha. Waan kanarraa of eeggannoo cimaa osoo gootanii baay'ee gaariidha. Asirratti ammaan booda wanta kanaan wal qabatee barnoota isiniif ta'a jedhee qabadhee kan dhiyaatu ta'a. Kanaaf warroonni channel kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like godhaadha. Oromoota hundaan immoo share gochuudhaan nagaadha. Hadaraa kan isin jedhu Oromoo hunda bira kanaaf ga'u naaf godhaadha. Share godhaadha. Bakka hundarratti share gochuudhaan namni hundinuu of eeggannoo akka irraa godhu naaf godhaadha. Horaa bulaa.